Welcome to grade 10 biology unit 5 part 1. Okay. Baga nagaan kara barnoota biology kutaa kurnaffaa nagaan dhuftan jecha arraba qonnaa shanaffaa jalqabna. So today we start from unit 5 human biology. So qonnaa shanaffaa human biology kan jalqabnu yoo ta'u, so before we proceed to our today's lesson, don't forget to subscribe, like, share this video. Okay, let us proceed our today's lesson by referring with 5.1 the digestive system. So digestive system sirna bullaa'insa nyaataa laallachuudha. So what do you know about the digestive system? Waa'ee sirna bullaa'insa nyaataa ilaalchisee maal beeytadha? Maal faa akka beeytu gaafin tun si gaafatte jechuudha. Okay. All living organisms need nutrient to survive. So lubbu qabeeyyiin kamiyyuu jiraachuudhaaf nutrientii isa barbaachisa yookaan nyaata isaan barbaachisa jechuudha. Okay, for example, plants can obtain nutrients from their root and energy. Look, biqiloonni nutrientii isaanii yookaan nyaata ittiin jiraatan kan argatan itti isaaniitirraa akkasumas energiin produce ta'uun immoo sirna seelii fankishinii seelii yookaan immoo seelular fankishiniidhaaf obtain ta'u yookaan immoo argamu kun biqilootaan argamu kun adeemsa photosynthesiitiin argaman jechuudha biqiloota keessatti. Sababni isaa because plants are autotrophic living things. Because of that, plants can make their own food by the process of photosynthesis. Karaa photosynthesiitiin biqiloonni nyaata mataa isaanii qopheeffachuu kan danda'u isaati jechuudha. Ifa akkas ta'e egaa biqiloonni ifa mataa isaaniitiin nyaata kan tolfatan taate biqiloonni bineensi hoo. Animals however obtain their nutrients through the consumption of other organisms. Bineensonni garee heterotrophikiiti. Kana jechuun nyaata isaanii nutrientii isaanii ittiin jiraatan kan argatan bineensi biraa nyaachuudhaan kan jiraatan ta'uu isaati jechuudha. Kana irratti egaa salphattoonni adda baasuu qabnu biqiloonni jechuudha autotrophic living thingsidha. Autotrophic organismidha. Bineensi immoo heterotrophicidha jechuudha. Okay. Heterotrophic jechuun nyaata mataa ofii qopheeffachuu hin danda'u garuu bineensi biraa yookaan biqila biraati irratti kan hundaa'u ta'uu isaati jechuudha. Okay. So at cellular level sadarkaa seelitti biological molecule necessary for animal function are amino acid. Akka sadarkaa seelitti molekuloonni biologicalidha yookaan immoo molekuloonni biolojii kan bineensota fayyadan kan bineensonni ittiin jiraatu kan akka amino acidii, caccabaa pirootinii jechuudha. Kan akka lipidii akkasumas niklotaayidoota garaagaraa akkasumas simple sugar kaarboohayidireetii kanaa jechuudha. Kan biqiloonni ittiin jiraatu jechuudha. Gosa nyaataati kun gosa nyaataa kan lubbu qabeeyyiin kamiyyuu soorachuudhaan itti jiraatu jechuudha. Okay. However, a food consumed consists of protein,
fat and complex carbohydrate. Gosti nyaataa kan lubbu qabeeyyiin ittiin jiraattu kanneen akka pirootinii, kanneen akka faatii yookaan coomaa fi kanneen akka complex carbohydrate yookaan immoo carbohydrate wal xaxaa yookaan immoo gosoota carbohydrateetaa kanaa jechuun kan biqiloonni sooratanii ittiin jiraatan jechuudha. Okay. Animals must convert these macronutrients into smaller one. Okay. Bineensonni carbohydrate macromolecules yookaan macronutrient jedhamu kan kara molecuulii salphatti jijjiiruudhaan ittiin jiraatan jechuudha. Cellular function isaanii yookaan immoo metabolismoota sadarkaa seeliitti jiran akka isaan maintain godhanii ittiin jiraatan kan taasisan ta'uu isaati jechuudha biqiloonni bineensonni. So the conversion of the food consumed to the nutrients required is multi-step process involving digestion and absorption. Then during digestion, and also food particles are broken down into smaller components which are later absorbed by the body. Kana jechuudha tartiiba qaba jechuudha. Adeemsi jijjiirama yookaan immoo geeddaramiinsa nyaataa bineensota keessatti gaggeeffamu kun tartiiba hedduu qaba, maltisteeppii hedduu qabaachuu isaati. Kanneen akka daayeeshinii nyaata bulleessuu akkasumas nyaata xuuxama nyaataa kan ilaallatu yookaan immoo kan hammatu ta'uu isaati jechuudha. Nyaanni tokko jalqabanii ni daakama adeemsa daayisii piroosesii keessatti jechuudha. Ifi daakanii booda immoo ni xuuxamaa jechuudha. Ifi xuuxameen booda immoo assimileeshinii ta'ee seelii keessatti hojiirra oolee waan silaa barbaachisu bu'aa qaamni nyaata irraa barbaachisu ittiin argannaa jechuudha. Okay? During digestion, yeroo bullaa'insaa, the food particles are broken down into smaller components. Partikiliin nyaataa gurguddaan jiru kun karaa partikilii xixiqqaa nyaatatti jijjiiramaa jechuudha. If akkasii jijjiirame booda immoo which are later dhumarratti qaama keenyaan kan xuuxamu yookaan immoo kan xuuxamu ta'uu isaati jechuudha. Karaa qaama keenyaa xuuxamee san booda immoo bakka barbaachisu meetaboolizimii keessa seenee qaama keenya ittiin jiraata jechuudha. So this happens by both physical means and the chemical means. Adeemsi sirna bullaa'insaa kun karaa fizikaalaa yookaan immoo karaa keemikaalaatiinis gaggeeffamte jechuudha. Karaan fizikaalaa kun kan akka ilkeedhaan hororanii caccabsanii keemikaal daayishinii yookaan sirna bullaa'insa inzaayimiitiif haala mijeessuuti jechuudha. So adeemsi keemikaalaa kun akkuma beekamu inzaayimootaan kan gaggeeffamu yoo ta'u, adeemsi fizikaalaa immoo adeemsi bullaa'insa nyaataa kan karaa fizikaalaatiin gaggeeffamu ilkee teenyaa fi arrabaa jechuudha. Kan ilaallatu. So ilkee teenyaa fi arrabaan caccabsinee nyaata tokko bulleessinee jiifnee san booda immoo inzaayimiidhaaf haala mijeessinee inzaayimiin san booda immoo irraa xumuraa jechuudha bullaa'insa nyaataa kana. So this process takes place in the human digestive system wise. Adeemsi bullaa'insa nyaataa kun kan inni keessa gaggeeffamu sirna bullaa'insa nyaataa namootaa keessatti kan gaggeeffamu ta'uu isaati jechuudha. Kana jechuun maal seete alimantarii kaanaalii yookaan immoo kutaa qaama keenya keessaa kan wal jaaree sirna bullaa'insa nyaataatiif diriiree argamu afaan irraa jalqabee haga munnetti caasaan jiru caasaa sirna bullaa'insa nyaataa yookaan immoo alimantarii kaanaal jennee kan yaamnu kana keessatti hojiin bullaa'insaa kun gaggeeffamti jechuudha. Haga xuuxamini nyaataa marimaa qal'aa keessatti xumuramutti jechuudha. Okay? Okay. The human digestive system is composed of 4 digestive processes. Adeemsi bullaa'insa sirna bullaa'insa namaa kun adeemsota afur hammata jechuudha. Tokkoffaan injeeshin.
That means the taking in of nutrient in the mouth. Afaan keessa nyaata yeroo kaayyennu maal jenna injectioniidha jechuudha. San booda immoo afaan keessatti caccabsinee hororree gad ergina jechuudha. Adeemsi lammaffaa immoo digestionidha. Kan itti aanu ifa ingesti goone booda ifa afaan keessa kaanne booda adeemsi itti aanu adeemsa bullaa'insaati jechuudha. So the breakdown of complex organic molecule into smaller components by enzyme stepwise. Adeemsa wantoota orgaanizimoota yookaan immoo gosa nyaataa ulfaataa yookaan immoo ulfaataa sooriitii kan yookaan jajjaboo kana kara wantoota cuunfaa nyaataa yookaan immoo qabiyyee nyaataa xixiqqaatti karaa ittiin dhabamsiifnu jechuudha. Karaa ittiin hurreessinu jechuudha. Hurreessu jechuudha. Keessattuu enzaayimiidhaan isteeppii enzaayimiitiin adeemsa kana yeroo akkasitti breakdown goonu yookaan adda cirree hurreessinu digestion yookaan immoo bullaa'insa jedhama jechuudha. Karaa fiizikaalaatiin haa ta'u karaa keemikaalaatiin adeemsi nuti nyaata jajjabaa yookaan nyaata wal xaxaa paartii nyaataa yookaan qabiyyee nyaataa kan wal xaxaa karaa qabiyyee nyaataa isa salphatti ittiin jijjiirru digestion yookaan bullaa'insa jedhama jechuudha. Okay? So adeemsi keemikaalaa fi fiizikaalaa fi keemikaalaa kun gaa piroosesiin kun eessarraa eegala? Oral cavity afaan keenya keessarraa eegalee akkasumas extends to the small intestine haga marrimaan qallatti kan diriiree argamu yookaan immoo marrimaan qallaa keessatti kan xumuramu ta'uu isaati jechuudha. Afaan keessatti eegalametti bullaa'insa nyaataa kan inni xumuramu immoo marrimaan qallaa keessatti paartii marrimaan qallaa isa qadhumaa ileem paart kan jedhamu keessatti xumuramaa jechuudha gosti nyaataa kamiyyuu. Haala kanaan san booda ifa akkasitti bullaa'ee xumuree booda maaltu nu eeggata? So ifa kanaan karaa digestioniitiin bullaa'ee xumuree booda paartiin itti aanu paartii absorption yookaan immoo paartii xuuxama nyaataati jechuudha. Xuuxama nyaataa absorption. Xuuxama nyaataati kun. The transport of digested nutrients from the small intestine to the cell of the body through the finger-like projection called villi. Paartii marrimaan qallaa keessatti argamtu tan villi jedhamtu keessatti karaa ileem paartii keessatti xuuxamni nyaataa kan gaggeeffamu ta'uu isaati jechuudha. So nyaanni ifa xumuramee bullaa'insi isaa xumuramee booda immoo maal ta'a? Ni xuuxama. Karaa absorptioniitiin xuuxamee seelii qaama guutuu seenee seenii qaama guutuu keessatti immoo maal ta'a? Assimilation yookaan immoo hojiirra ooluu nyaataa ta'a jechuudha. So inni afuraffaan maali? Digesting. Kana jechuun maal seete? The removal of food waste from the body. Nyaata nyaannee ifa xuuxame booda wanni irraa hafte digesting yookaan immoo digestion xuraawaan nurraa bahu jechuudha. Haftee nyaataa kan hin barbaachifne bifa weestiitiin yookaan immoo bifa booliitiin bifa dhangala'aatiin bifa jajjabaatiin kan qaama keenya keessaa nurraa bahu jechuudha. Ifa cuunfaan nyaataa keessaa xuuxamee dhume booda karaa marrimaan furdaatiin digestionin taasifamee karaa munneetiin nurraa bahaa jechuudha. Hafteen hin barbaachifne kan cuunfaa nyaataa irraa xuuxanne kun jechuudha. So the distinction between excretion and digestion is based on the type of waste secreted by an organism. Garaagarummaan excretionii fi digestionii jidduu jirtu kan inni hundaa'u gosa weestii yookaan immoo xuraawaa nuti if keessaa orgaanizimoonni if keessaa baasuu irratti hundaa'a jechuudha. So maaliif undigested food nyaanni bullaa'in kan bullaa'uu hin dandeenye caccabaan bullaa'uu hin dandeenye nyaanni bullaa'uu hin dandeenye walitti qabama jechuudha. Walitti qabameeti san booda ifa digestionin xumuramee booda ifa bullaa'insi xuuxamni gaggeeffame booda kophatti expel ta'eet bineensota keessatti jechuudha
adeemsa digestion processitiin namarraa baha jechuudha. So excretion is the process through which metabolic waste are expelled in body in both plants and animals. Excretion is the adeemsa metabolic waste jechuudha. Ifa metabolismiin gaggeeffame booda kan fakkeenyaaf metabolismiin qaama keenya keessa yeroo gaggeeffamu kan waan akka kaarboon daayoksaayiidhaa kana xuraawaa akka gaazii kaarboon daayoksaayiidii dabalatee bishaan garaagaraa kan yeroo metabolismiin gaggeeffamu dabalatee jechuudha. Kan qaama keenya irraa bahu jechuudha. Xuraawaa garaagaraa kan sirna bullaansi nyaata irraa bahu dabalatee jechuudha. So biqiltoota fi bineensota keessaa adeemsa keessu yeroo bahu excretion jennaa jechuudha. Xuraawaa bobbaafachuu jechuudha. Karaa nitrogenous baseetiin nitrogenous waste kan jennu kanaa jechuudha. So haaluma kanaan gaa digestive tractiin yookaan immoo sirni bullaa'insa dirreen saayitiin bullaa'insa nyaataa kan nama adaltii tokko yookaan immoo nama guddaa tokkoof barbaachisu meetira 6.5 haga 9 kan dheeratu ta'uu isaati jechuudha. Kana jechuun afaan irraa ka'ee marrimaan qallaa hunda dabalatee marrimaan furuutas dabalatee hunda jechuudha haga munnetti fageenya addaan fageenya yookaan immoo dheerinni meetira 6 haga meetira 9tti dheeratuu kan danda'u ta'uu isaati jechuudha. Kana jechuun maal seeti irra caalan dheerina marrimaan qallaatu qaba. Marrimaan qallaa nama meetira 7 qabaachuu danda'a jechuudha. San booda waan meetira 2 fi kan akkana marrimaan furdaa fi caasaa garaachatii fi qoonqorraa afaan irraa eegalee caasaa gaddeemu kanaatu hammana baay'ee dheerina kana fudhata jechuudha. So and also it store and break down organic molecule into simpler components. Kana jechuudha wantoota baay'ee xixiqqoo ta'e keessa kuusuu akkasumas daakee organic molecule kana daakee kara simpler componentitti jijjiiruu kan danda'u ta'uu isaati jechuudha. Okay? Physical or mechanical method. Adeemsi bullaa'insa nyaataa kan fiizikaalii yookaan immoo karaa mekaanikaal daayishiniitiin gaggeeffamu afaan keessaa eegala jechuudha. Kana jechuun maal seete yeroo nyaanni tokko afaan keessa seensifnee afaan keessatti ilkeedhaan ciugoon yookaan immoo ilkeedhaan alanfannu caccabsinu jechuudha. San booda afaan keessatti nyaanni bifa boolasii yookaan immoo bifa kubbaa qabateet itti tolfamaa jechuudha. So the Greek word for the ball jecha Greek kan boolas jechuun jecha Greekii kana jechuun immoo bool yookaan kubbaa bifa nyaanni kurfaa akka kubbaadhaa ta'e yeroo afaan keessatti arraba keenya fi ilkee teenyaan tolfamu jechuudha. So by the tongue arrabaan jechuun kan kurfaa ta'u jechuudha. Waliin qaqqabnee ilkeen fi daayinee booda arrabni keenya waliin qabeete kan bifa kubbaa fakkeessee gad ergaa jechuudha. Physical digestion breaks down food into smaller pieces. Nyaata ciccirachuu nyaata gata tokko cicciree horreessee sirna chemical digestioniitiif surface area uumaa jechuudha. Yookaan immoo haala mijeessee akka sirna chemical digestioniitiin salphatti nyaanni sun daakamee hojii barbaadamuuf oolu ta'uu kan godhu ta'uu isaati jechuudha. Okay? Okay. So kana jechuudha asirratti kana jechuudha kun amma nyaanni bifa boolasii qabatee afaan keessatti bullaa'ee gad deemuuf jiraachuu isaati kara garaachaa gad deemuuf deema jechuudha. So kun har'aaf asitti asumatti nu haa ga'u aga wanta biraatti walitti deemnutti nagaatti jiraadha.